Akkasitti hidhaa keessatti dararamaa jira. Umriin isaallee kan hidhaaf hin geenne ta'uu isaati waan baay'ee nama gaddisiisuu fi nama wanti ta'uudha. Miila isaa fakkeenyaaf laalaadha, mataa qofa osoo hin taane miila isaa sibiila keessa jira. Waan dhugaa baay'ee nama gaddisiisuudha. Akkuma argaa jirtan kuno miilli isaallee hadiida keessa sibiila keessa jira. Kana qaama guutuu fayyaa qabu achillee akkanumatti jira. Walumaa galatti qaamni isaa guutuun nagaan qabu. Isaa umriin isaa ijoollee daa'imman hidhaadhaaf hin gahini. Mataan isaa akkuma argitan kana dhugumatti waan kana jedhanii marsoo hin taane waan baay'ee dhugumatti nama gaddisiisuu fi garaa nama raasuudha. Mee yaada mutawwamee yaada hidhamtoota kanarratti maal jettan? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isli sanoo wallahi baay'ee bakka dararamu jira. Hidhaa shumii guddaa keessa jira. Riyaadi baatii shan baatii jaha jedhanii fi hin galtu nuun jedhanii jiddaa nuuf jedhanii jiddaa eegga dhufnee har'a baatii lama sadii ol geenyaa jirra. Wanti akka furmaata akka wanni arganne hin jiru. Qabanii hin galtan nuun jedhanii waraqaa nutti fidanii nu guyyoomsanii nu fidanii akka nama horii amoolee jalqabutti nu fidanii nu guyyoomsanii nu fidanii hidhaa haariyaa nu fidanii nu fidanii jajjaa turtee immoo